Arbor, 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 Arbor Online School. Ayyee jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota viidiyoo kanaa hundi keessanuu an Khalil ture Arbor Online School irraa har'a saayitii bareedduu takkaan qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Mee hanga xumuraatti waliin turtii akka taasisnu asumaan isin affeera. Saayitichi isa kana fakkaata jechuudha. M1 Finance TV.com jedhama saayitichi. Egaa jalqaba gara saayitichaa dhufneetiin erga galmoofnee booda email ittiin galmoofnee fi paaswoordii keenya haala kanaan ni guunna jechuudha. Jecha darbii keenyaa fi email erga guunnee booda login kan jedhu cuqaasna. Login kan jedhu erga cuqaasnee booda kallattumaan successful nuun jedha jechuudha. Gara saayitichaa seennee jirra kunoo gubbarratti immoo odeeffannoo haaraa guyyaa guyyaan jiru isiniif ka'a jechuudha. As gubbarratti saayitichi laalee jira. IC kan jedhu kana tuqxee bira kutta jechuudha. Gara keessaa ni seenna. IC kan jedhu akkuma cuqaasnee gara keessaa seenneen home kan jedhu jira. Mana gubbarratti nama affeeruudhaaf tiimiin keessan hangam akka guddate formeeshina keessan viidiyoo haala ittiin promoot gootan kunniin bu'aa dabalata kan biraa isiniif hima jechuudha. Teeknikaal saappoortii warroottan gara keessaa rakkinni yoo isinirra gahe argachuudhaaf gara olii kanatti immoo tokko VIP'ootaatii fi komishiina sadarkaa ittiin argannu akkasumas immootu haala leevilii ittiin kaffaltee argannu yoo nama affeerre nuuf ka'a jechuudha. Haala kanaan nutti mul'isa. Mee member kan jedhu bira haa dhaqnu. Member kan jedhu kunoo level 1, level 2, level 3 jedhaatiin akkasitti naannaa hanga levelii 9ffaatti jira jechuudha. Leveliin 9ffaan $30 yoo kaseentan taate leveliin tokkoffaan immootu $30 seentan jechuudha. Kana jechuun $10 isin invest ittiin gootanii $20 saayitichi isinii kenna walitti $30 jechuudha. 20 saayiticha isinii kenna. Waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Mee taaks kan jedhu bira dhaqna. As bira taaks asitti duwwaa jedhee isinitti agarsiisa jechuudha. Taaksiin hin dalagamne yoo ta'e mee amma taaksii dalageetiin komishiina guyyaarraa haa hojjedhu. Leebil tokkoffarra jira jechuudha amma. Egaa kallattumaan mee amma taaksii har'aa ni dalagne jechuudha. VIP waan ta'eef VIP irra seenee akkamitti dalaguudhaan $2 akkamitti akka argadhu kallattumaan waliin kan ilaalu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti VIP irra jirtu san tuqxu jechuudha. Yoo lammaffaa jiraattan lammaffaa tokkoffaa sadaffaadha. Fakkeenya VIP junior irra jiran juniorii agattuku haala kanaan success jedha jechuudha. Success erga jedhee booda VDP tana tuquudhaan kallattumaan viidiyoo kan jedhu tuqne deemneetiin ilaalla jechuudha. YouTube irra kallattumaan saayitichi bira dhaqee jira. Iddoo submit jettu kana tuquudhaan submit kan jedhu kana erga tuqne booda iddoo kanarratti kan screenshot goone san daballa jechuudha. Screenshot kan goone san faayilicha barbaannee finna. Faayilichi screenshot goone kun as bira jira. Faayilicha cuqaasuudha yookiin immoo tuquudhaan kallattumaan gara keessaa seensisne jechuudha. Iddoo confirm jettu kana tuqna. Erga faayilichi nu gale booda confirm goona. Successful jedhee jira. Hojii guyyaa har'aa hojii tokko dalagnee jirra jechuudha. Claim goonee jirra. Mee duddubbee deebi'ee haa ilaallu. As biratti raankii keenya ni jijjiira jechuudha. Egaa tokko dalagnee jirra. Parsantii 50 jedhee jira jechuudha. Kan dura duwwarra ture amma immoo kan lammataa dalagnaa haaluma sanii VIP tokkorran seenaa iddoo kana ni tuqna. Egaa iddoo YouTube jettu tana isii tana tuquudhaan open video kan jedhu tuqna. Kallattumaan viidicha nu bana. Viidicha daawwanni like goona. Wow, that's quite an impressive wrist trick. Ready, we can go. Egaa gara duubaa deebinee submit kan jedhu kana cuqaasna akkuma duratti jechuudha. Iddoo pilaasii eda'uu san gadi tuqna. Viidicharra ni seenna. Screenshot ka goone ni filanna. Ergasii immoo confirm kan jedhu tuqna jechuudha akkuma duratti. Haaluma kanaan salphaadhaan kallattiin gara saayitichaatti seenna jechuudha. Parsantii 50 kan jedhu kana hojii lama dalagnee jirra waan ta'eef amma saayitichi nuuf sirreessa jechuudha. Refresh yoo goonu parsantii 100 jedhee jira kunoo 100 jedhee jira.
Egaa haaluma salphaa kanaan doolaara 2 argachuu dandeenya. Haala itti withdraw goonu mee as bira seennee wallet irraa ilaallu. Wallet irra seennee doolaara 2.23 qabna jechuudha har'a kuno. Mee amma withdraw kan jedhu tuqeetiin adreesii dura guuttadhee jiru irratti baasii kana baasa jechuudha. As bira ni tuqa. Erga tuqee booda doolaara 2 jedheetiin itti barreessee jira, xumuree jira. Paaswordii ittiin baafadhu payment paaswordii galchee jira jechuudha. Jechi darbii kan dura guute doolaara 2 barreessee jira. Mee amma submit jedhaan jechuudha. Success naan jedhee jira. Amma kallattumaan lamaan tun 0 taate jechuudha. Refresh yoo goonu hirratee jira jechuudha. Asirraa gara akkaawuntii duuba deebi'uudhaan as biratti illee baalaansii 0.2 taatee jirti jechuudha. Haala kanaan haala salphaadhaan hojjennee haaluma salphaan argachuu dandeenya jechuudha. Doolaara 2 guyyaa guyyaan doolaara 10 qofa invest irratti godhuudhaan doolaara 20 inni nuuf kennaa walitti doolaara 30 VIP joonerii galmaa'uudhaan haala salphaadhaan galii argachuu dandeenya jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo yaadaaf gaafii komii qabdan kamiyyuu na gaafadha. Amma immoo invitation link yookiin immoo linkii affeerraa as bira tuquudhaan baasee description irra isinii kaa'a jechuudha. Eenyummaanuu seenee galmaa'uu danda'a jechuudha. Iddoo kana tuquun linkii ni fudhanna. Ergas linkii kana tuqnee fudhannee booda kallattumaan maal goona? Linkicha kana deemnee nama barbaannuuf gara telegiraamaatiin ergina jechuudha. Anillee immoo descriptionii yuutuubaa irra isiniif kaaya. Achirraa fudhachuudhaan haala salphaa taheen waliin galmooftanii waan isin dhibe immoo gara telegiraama kiyyaatiin na dubbisuun argachuu dandeessu jechuudha. Amma nama barbaaduuf ergee jira. Mee fakkeenya immoo asumaan YouTube irratti akkamitti description irratti akkamitti akka argattan linkii kana isinitti agarsiisa. Fakkeenya viidiyoo kiyya tokko irra seentanii isa kanarra seentanii description battaniitiin ilaaltanii itti gaafatamummaa fudhattanii akkuma ofii kiyyaa itti gaafatamu. Iddoo kam akka tuqxan isinitti agarsiisa jechuudha. Description irratti linkicha argachuuf iddoo kana tuqxan kun isii tana sarara gadi garagaltutan. Sarara kana tuquudhaan linkiin immoo haala kanaan isinii ba'a. Kun immoo koodii isin gaafate koodii tana koppii godhuudhaan itti galchitan jechuudha. Fakkeenya amma saayitii kana galmaa'uudhaaf iddoo kana yoo tuqxan linkii tana yoo tuqxan kallattiin saayitii irra isin galcha. Yoo isa hin barbaadin immoo maal gootanii gara telegiraamaatiin kallattiin as bira tuquudhaan na dubbistanii telegiraama kanaan na argachuu dandeessu jechuudha. Horaa bulaa deebana kana fakkaata. Yaadaaf gaafii qabdan kamiyyuu na gaafachuu dandeessu. Yeroo gaarii barri bara milkii qananii isin haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Ankalil ture Arboor Online School irraa horaa bulaa. Arboor Online School.